jedhu akka nama tokkootitti. Abdurashikiya manatti nama amanii deemee jennaan ol laga chanya nagaan si'a yoo tokko achitti argee giftara deebise. Yeroo galummaan jedhanii Oromooti gifti kennurra wallahi عند السلام عبد الرشيد أنت سلام تاور قال أنت يا سلام سوسلك سلام تاور لو رومو جبت كبست لو شمست شلل قص بكومنتم قص لهم نزيل له ما لما يعني ما نلما لقي فتاة كليسا سوان دي ما توري مجتي تقرأي زد مؤين ويتيتنا الربسات تراني إسيسا بيتي أوروموني أبابوتا كتيتين كنو أتما فكستا يعني الربسات تراني سيقول باقي الربسات ترى ميتيسن أورومون ميتيسن سوغلا تفتني غاري رجلي يادا سبب مباركي في الربسات كنا في أنوان سينجتشو بربادي مبارك أبان في الوان في الحاجدو يادا كيس سينساني وان انتاني كيس سيوفو دوام تأيفي كبني يصير ريجكت ودي وانجر سينجران كان هما تكا غوچون داني أكو مساري وچ أنوان تأيفي دي سيتي براكوتي سينجتشو برباديتي أنت نما دبچو سيت أولباي مبارك غارو هر أولي كان دبچون يو كجرا بلالفتشون سنفيدو لغا سينجدا عبد الرشيكي والله تكا أواي جيمك يارتي واتكو دبادين بيكو حتى غياغوتو مچاكا ديبسي عرب ساولي دينغد كان أفان ساتين أمار غوتو كتا جريسيو جندا بدا جري واسي ديمي كن فيديو شيرين غولو جلتي غلام من أما مو أورومو تيكستني كيفتي كنورا يولي تكو تيو مبارك إثيوبيا دا سوني أورما جنن لا إله أورومو تيجي كنورا سارينا كنوي يا جلتاي أنكال ديرا واميرا أماري فان فيديو جديران ما رادو بتشوكاري لك عبد الرشيد يوت ألفت من سلام مبارك بيفهم أبليس كيا مي أنا مسين جد يودن ديت تنافرادو الرب اللي وتاتي وان فيت اللي وتاتي كان بودا تريتي نمني برا كراهد دون namni beektaa waa hedduun simiidhuu danda'a tokko yaada kan keessaa tuudha lammeessoo immoo wama kanayyuu kara hin taanes oofuudhaaf waan hedduu dubbachuu danda'ani ati immoo namni tokko kan waan bakka tokko gahuun yoo obsa qabaate obsiitii irra tarii waan jarri haasawan kana reject godhe huma takka afaanii wacan malee namni waasi godhu hin jiru akkuma Oromoon jettu dubbataa salphisuun jalumaa callisuudha jedhani bishaan itti naqi bira kuti maaliif jennaan guyyaa kana dabarsitee akka feetetti dubbachuu ni dandeetta garuu osoo guyyaa kana hin dabarsin osoo dubbachuu baatte waan jedhu akka obboleessa keetiitti sitti waan jettee hin beeku dhiisee hojjettanii nanniisa nama sodaate jira miti nu itti dabalamne miti jarri iyyuu isin ga'uu jedhan si galee Abdurrashid jirtaa yeroo san nu itti dabalamne miti jarri iyyuu isin ga'u sirriitti dhaggeeffataa ture ani waan jarri dubbatan dhaggeeffataan ture garuu bira dabriiti hin dubbatin jechuu kiyyaa miti waan kana bira dabrii dubbadhu waan kana waan amma dubbatamu kana bira dabriiti dubbadhu hin dubbatin jechuu kiyyaa miti namni abbaan dhiyoo ta'e Amaaraa ta'e Tigree ta'e Itoophiyaawiidha Itoophiyaa caala Ugandaan nun fayyaddu Itoophiyaa caala Keeniyaan nun fayyaddu Itoophiyaa caala Eertiraan nun fayyaddu siigalee nuti akka Itoophiyaatitti qaama tokko erga jedhamee Itoophiyaa takka biyya takka walii qabna jarri waan feeteyyuu haa dubbattu ati reject godhiitii bira tarii haga yoo mititti haga geema kana dabarsuutti deebii nam tokkoofillee hin laatini sabni Amaaraallee saba guddaadha akkasuma jecha nama tokkootiif lamaatiif itti ijoolleen Amaaraa ka sappoortii godhantu jira jarallee mufachisii yoo ati waan tokko dubbattee jette jarri sunis mufachuu danda'anii waan kanaaf bira kutisiin jechuu barbaadeeti Mubaarak dhiifama warri dhageeffattanis yoo an dogoggora dubbade dhiifama naa godha akkas osoo ta'e waan natti fakkaateef waan kana sin dubbachuudhaaf ol ba'e tanuma siin jedha Mubaarak ulfaadhu galatoomii guyyaa kan kee rabbi siin haa gahu jajjabaadhu siin jechuu barbaadeeti. Yaada sirriiti reef gaafa inni namichi sun akkas jedhu hundi keenya achi jala jirra. Dhageeffachaa jirra jechuudha. Dhugaadha. Maaltu amma isa kaasee lafa akkana isa dallansiise yoo jenne namni hundinuu waan amma inni hojjetaa jiru kana raalee jira. Uf argeetiin jira jechuudha. Wanta akka nama maraatuuf gubatee kaleessarraa akkasitti fudhiituu fi viidiyooleen adda addaa viidiyoon garaasaa guburratti hojjetamaa jira. Namni guutuun porfaayilii jijjiirate uf argaa jira jechuudha. Kanaaf maraate ati gaafan akkuma obboleessi keenya jedhe waan yaade namni hundinuu garama keessatti haa yaadnu hanga taphni kun darbutti waan fedhe haa dubbatu waan fedhe of keessaa gadaana qani inni nam tokko garuu hojiin inni hojjetu waan inni dubbatu waan tokko lamaati miti waan gartee amma akka jecha isaa keessatti isaanii miti kan nuti itti dabalamnu miti jedhee bara isaanuu sin galaafachuu danda'a yookaan waan tokko rakkachuu danda'a hojjechuu danda'a kan nuti dabalamnu dhiisiiti jecha jechi inni akkas jedhe suni jecha qalbii keenya guutuu dharaase haa ta'u jecha isaatiif bakka hin kennini akkuma kaleessa
obsa qabaachuutu gaariidha. Obboleessi keenya nama waan sirriidha kaase. Obsa qabaachuun kun gaarii. Obsuun gaariidha mubee keenya. Kanaadhaaf har'allee borulleen ilmaan Oromoo dhaga'ee ol kakaasee jira. Hanga biyya keessaatti waa'ee tapha geemii kanarratti jechoonni inni jedhe sun nama hedduu lafaa dammaqsee jira. Baga dubbateeyyuu baga gabbayee waan san dubbate. Waan san dubbachuun isaa kakaleessa dubbate nu fayyade. Har'a ammoo irra deebi'ee waan biraa dubbate har'allee jechuudha. Waan seenaa nama keessaa hin baane. Waan yaadni isaa yaadan ol baasee dubbachuu. Namni garaa keessa yoo waa namaa yaade irra miidha nama miidha jechuudha. Yoo garaa keessa qabate ol baasanii dubbachuun nama beeksisu. Waraabessi guyyaa yuuse halkan keekkachiise maal jetti Oromoon gaafa mammaatu. Kanaaf hundi keessanuu baga dhageessanii baga agartanii garuu akka inni dubbate jala dubbachuun faayidaa hin qabu. Kanaadhaaf waan hojjetame keessaan hojjechuu yaadammanni isaan yaadan kana uf dura keessatti as keessa osoo hin taane yoo dubbatanillee keessaan dubbachuutu irra gaariidha. Yoo waa hunda keessaan dubbanne irra gaarii ta'a keessaan yoo dubbanne irra gaariidha waan silaa mari'atamuu malu waan amma inni irra dubbatu kanarraa keessaan dubbatutu gaarii. Kanaaf obboleessi keenya dhugaa jedhe namni tokko yoo na jedhe namni isaa ol yaadu mana kana kabajuutu ni jira. Fakkeenya saba biraa taate obboleettiin teenya takka irratti duulamaa jira michiyyoo sana osoo mana kana keessa fiddanii gaariidha. Ijoolleen jala kana jiranillee nuu fidaa jechaa jiranii isinillee garana nuu fidaadha. Kanaaf hundi keessanuu baga agartanii baga dhageessanii waan nuti tana dura dubbachaa turre torbaan tokko dura jarrina arrabsanii sirigale giftii Oromoo laa kennuurra maqaa kiyyaan saba bal'aa saba kabajamaa ummata kabajamaa giftii Oromoo laa kennuurra sareedhaa kennuu wayyaa Eertiraa miti jedhanii na xiqqeessanii jennaan geemnu ndatti gara akkasitti yaaddan hin beeku dhiisa. Akkasitti yaaddan ta'u. Mubee galatoome gatii nagalchiteef በጣም አመሰግናለሁ። እኔ አሁን ማለት የምፈልገው ምንድነው እነሱም እንዲሰሙ ነው። እኔ ማውራው ማለት ነው ኦሮምኛ ነው ማውራው ግን በአማርኛ ላውራ። አሁን እሱ እኔ ኔጌቲቭ ማውራት አልፈልግም ሲጀመር ማለት ነው። ለምን አንተ ሰፖርት እንድትደረግ ስለምፈልግ ማለት ነው። አንደኛ እሱም እኮ ፊት ለፊታችን ያለው ፌብራሪ ላይ ገም አለው ይሄን አያውቅም። ይሄን ወጥቶ ሲያወራ ሄደን እንደምንቀጠቅጠው አያውቅም እሱ ኦሮሞ እኮ ጎርፍ ነው። ጎርፍ ማለት ጎርፍ ከተነሳ ሁሉም ወስዶ ሄዳል ማለት ነው። የኛ ሌላ ብሔር ብሔረሰብም አይፈልግም። 60 ህዝብ አለ አባቴ ብዙ ህዝብ ካንተ ከኋላ አለ። ስለዚህ ኤርትራም እንዳለ ጨምሮ አማራም ጨምሮ ከመጣ ምንም ማምጣት አልችልም። እኔ አሁን በጣም ጥቅ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። መጀመሪያ እንደዛ ኖርማል ጌም ብዬ ነው ሐሳቡ። ይሄ ሁሉም ኦሮሞ ማወቅ አለበት። ኢትዮጵያ እስከ ካናዳ እስከ አውስትራሊያ ኦሮሞ ማለት ምን እንደሆነ ማሳየት ነው። ዋና ማለት ነው መልእክቱ ማለት ነው። ስለ ሙቤ አይደለም የሚጫወቱ አሁን ሙቤ አይደለም ኦሮሞ ነው። ኦሮሞ ህዝብ ነው። ምስኒ ረቲ ደለገሙ ቀባባይና ቤሲብኒ ኡመኒ ከና ቤሲሳ ከነ ደለጉ ቀባ ታምኒ አቲ ጠበቱ ሙባረኪ ኖርማሊ ወጂ ኢድሪሲ ኖርማሊ ወጂን እንጠበቱ ኡመኒ ኤልትራ akka gara eltiraatitti isaan amma akka tokkotti achi bayanii faannoo jechaa jiran. Isaanis faannoon isaan jechaa jiran. Faannoon amma biyya gurguree jira bar. Biyya gurguree dabarse. Eltiratti biyya gurguree faannoon amma baandaadha. Agar shitu wal innasu mala eltira malannu. Asallifoo Itoophiyaa la eltira sattu innasu. Innasu kaadi nacho. Indeet agar asallifoo la leela agar isatal. Badaam migarm no. Kanarratti mubee taphni kuni tapha gaafa xiiqiiti. Tapha kanaati ka taphattu Shabiyaa fi faannoo wajjin ummanni Oromoo viidiyoo yeroo hojjettan haala kanaan hojjedha. Beeksisa uummata Oromoo injifachuudhaaf dalagame kana Mubaarak Musammaa deebisee isin kiisa waan ta'eef beeksisa irratti hojjedha itti qophaaya. Ani ka barbaadu hordoftoonni bichaa yoo diqqaate biyaansi nama 100 galchuu qabdam ka mubee laayivii taa'ee ilaalu jechuudha. Taaptaabii bichaan uummata kana daaraa isaan goona osoo giiftii iyyuu kennin jechuudha. Taaptaabii qofa akkana qubaan gattu tuqnee jechuudha. واجد دوبو فنا أورومون دياسبوران كيرون جوال كيسر سيني جرو وانسرجين وكوبي فتوري انترنت كوفا قبدن تابي هاگا كوتين سنين راكون چاتوتي جلن وتيتني مبارك مو آبي فيتو فابي فيدمي جوال لكن اللين أما يوم من لايف رتباية جوالنا لك أورومون إيمانين أورومون تبا كان داو أننا نساق أفتي كما دبقل
Taphni kun ajandaa miidiyaa ta'a amma Fati taphni kun tapha ajandaa miidiyaa ta'a gaafa taphni kun taphatame Oromoon tapha kana injifatamtan taanaan ni salphattan. Oromoo tana xiqqeetu walitti kakaasanu kaase yoo nama Ani viidiyoo dhugaasitti maila gara kaabaa kana wanti dhuftu ana sukkarri dhibba nagala. Ummatuma kaabaa kanan fedhan ummatuma faannoo jedhamu kan. Isaanuma kana jibbaan. Akka isaan amma waan kana bakka kenneef hin turre amma mubee irratti isaa viidiyoo hojjetu san argee baxaamitti natti dhagahame. Kanaaf ummanni Oromoo akka ummata Oromootitti ka'uudha qaba qophaa'uudha qaba. Tapha kana yoo injifatamtan nutti kolfuudhaaf deeman. Oromoon ammoo dadhabeetii miti. Waa maraayyuu hin beekna waan ta'eef. Kanaaf ummanni keenya jalqaba irratti beeksisa hojjechuu qabdan. Beeksisa yeroo hojjettan Mubaarakii fi Idriis jettanii haala salphaatti hin hojjetina. Akka faannootitti gurmaayanii jiran jarri. Faannoon irra xiqqi keessa galtee waan jarri godhaa jirtu hin beektan. Akka duraaniititti ilaalina isinitti ba'an. Ummanni Amaaraa faannoo deeggaru. Qopheessanii Idriisii kennuudhaaf qophaa'anii jira. Kana dhibbatti isinitti himan. Maaliif isaan xiqqii Oromoo wajjin amma qabatan kana qaama mootummaa wajjin taaggalaa faannoon jiru kanaan qabatanii Oromoo tana cabsinadhanii karoorfatanii jiran.